Ayyee ashamaa kabajamtootaaf jaalatamtoota miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigala baga nagaan wal arguu dandeenye. Egaa guyyaa har'aa immoo ibsa addaa fuunee isinii dhufnee jirra. Baga nu qaqqabe jechaa. Egaa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa akkuma tanaan dura isiniif ibsaa turre karaa hundaanuyyuu bifa gaariidhaan itti deemamaa jira. Ankara mana jireenyaatiin wal qabatee hunduyyuu miseensi kamiyyuu fayyadamuu qabu. Kanaaf qusannoof liqii dhaabuun dirqama. Kanaafuu isa dhaabnee jirra. Yeroo ammaa kanatti qophiin al duree hunduu biiroon qusannoof liqiidhaaf biiroon qophaa'uun dirqama waan tureef mijachaa waan tureef kana hojjetaa 25 kan ta'u kan barbaadu waan ta'eef isa sisirreeffachaa turre. Guyyaa 3-4 kana keessatti immoo torban dhuftu kana keessaa kaasee hojjettootaaf ibsa baasnee hojjettoonni nuti barbaannu akkaawuntiingii ikoonomiksii fi akkasumas biizines maanejimentiidhaan yookaan maarketingiidhaan warreen barnoota qaban akkasumas piroojeekt maanejimentiidhaan kan biraa siviil injineringii warra injineroota baratan injineeringiidhaan warreen ba'an nama 5 barbaanna. Koominikeeshinii ammas koominikeeshinii kara nama 3 barbaanna. Looyer warra seeraa baay'ee warra seeraa irratti muuxannoo qabdan warreen nu madaalaa nu simata jettan martuu keessaniyyuu waamichaa fi beeksisni addaa ta'e maanajimentii mataa isaa danda'e qacarrii ogeessitoonni maanajimentii mataa isaa danda'e hin qacaraa akkasumas IT ogummaa dandeettii ITdha. Caffee saakoo koppiliinkii waan qabneef responsibility kan jedhamu san warra fudhatanii hojii hojjetan hin barbaanna jechaadha. Konkolaatota tanaan dura walitti hidhamiinsa konkolaataa fi akkasumas baajaajota wal qabatee auto mechanical engineering waan nu barbaachisaniif isa kanaan wal qabatee dirqama auto mechanical engineering nu barbaachisa. Warreen kanaan ogummaa qabdan torban dhuftu keessa waan isiniif beeksisa baasnuuf maanajimentii isaa sirriitti seetaappii sirreessachaa waan jirruuf isin jalaa turre warreen qusannoof liqii ji'a 4 ji'a 5 keessatti kan kaffalattanii fixattan qarshii 10,000 sheeridha. Ixaa 10 jechaadha. Ixaan tokko birrii 1,000 sheeriin tokko qarshii 10,000dha. Hojii adeemsistuu fi galmee baasii adda addaa dabalatee sarviis chaarjii dabalatee qarshii 7,500dha. Namni tokko liqii gaafachuu kan danda'u ji'a qusateeti jedha. Nu garuu amma ji'a 4 fi walakkaa amma ji'a 5tti liqii kennuu ni calqabna jechaadha. Kooree liqii waan dhaabnuuf asuma keessaa waan dhaabnuuf hundi keessanuu baga gammaddan. Akkaawuntiin saakoodhaa seera qabeessan xalaa koomishinii irraa barraa'eetiin hundaa'ee gamtaa baankii Oromiyaati irratti waan barreessinee jirruuf akkaawuntiin waldaa caffee saakoodhaa kana akkaawuntiin kophaatti jira. Isa kana daftanii galii kan gootan ammaaf galchuun kan isinirraa eegamu qarshii 7,500 jechaadha. Qarshii 7,500 galii gootanii achirraa immoo akkaawuntiin kan sheeridhaa yeroo mijatu irratti qarshii 10,000 san amma ji'a 6tti qusattanii kaffixxan ta'a jechaadha. Egaa kanaan wal qabatee certified naataan irratti kuni dirqamaan qusannoon amma qarshiin 7,500 kana warreen galchitan bifa kanaatiin galchitanii nagahee keessan qabattu. Waamicha isinii goona. Waamicha hoggaa isinii goonutti tokkoffaa onlaayinii liinkiidhaan hordoftu as deddeebiin hin jiru. Onlaayiniidhaan hordofattu keezii keessan kamiyyuu kaffixxanii isa calqabaatiif garuu guca hin guuttu. Daftara hin fudhattu. Daftara qusannoodhaan hin fudhattu. Kooree mataa isaa danda'e qaba. Caffee saakoo kooppii kanaan wal qabatee ani fi akkasumas immoo ogummaa kanarratti qabu hooggansa keenya keessaa baankii irratti muuxannoo kan qabu kooperaatiivii irratti kan muuxannoo qabu international cooperative society'dhaanis kan muuxannoo qabu wajjin taanee isiniif kan ibsinu ta'a guyyaa dhiyoo keessatti jechaadha. Har'aaf garuu ani amma kana isinii ibseen jira. Akkaawuntii waldichaa akkuma as jalatti argitan kanatti
hubattanii ati ariitiidhaan daddaftanii akka itti hirmaattan miseensis miti miseensis qusannoof liqii irratti qusachuu ni danda'a. 30,000 kan qusate 70,000 liqeeffata hojii ittiin hojjeta. Har'aaf kana fakkaata. Odeeffannoo dabalataa amman isiniif fuudhee gadi ba'utti nagaan naaf turaa. Galatoomaa bulaa Liibanaa.